har'a International Women's Day kabajamaa jira. Kanuma wal qabatee waan tokko si yaadachiisu fani dubartiin tokko uumama dinqii, uumama jabduu akkamii akka taate jecha. Ba'aalee gurguddoo afur. Ba'aalee uumamaa gurguddoo afur dubartii qofti baattu. Just sin yaadachiisuudhumaa fi waan addaa miti ekspertiis ta'uun barbaachisu beektu hundi keessanuu. Inni jalqabaa dhukkubbii yeroo marsaa laguuti. Dubartiin tokko giddu galeessa bara jireenya ishee jechuudha. Guyyoota gara 4,000 ta'aniif pireedii irra kan isheen turtu. Pireedii irratti dabarsiti walitti aansee jechuudha. Kana jechaan guyyaa 28 keessatti guyyoota 3-4 yoo pireedii kan argitu ta'e jechuudha. Kana jechuun dubartiin tokko waggoota 10 kan ta'aniif yoo xiqqaate waggaa 10 kan ta'uuf walitti aansitee dhukkubbii yeroo pireedii itti dhufurra turte jechuudha. Maajii tokko lammata yeroo ulfaadha lammanni dubartiin takka giddu galeessaan ijoollee 5 kan deessu yoo taate egaa akkuma beektan maatiin keenya ijoollee 6 ijoollee 9 kan isaan dahanii haawwan keenya xiqqeessinee jechuudha. Ijoollee 5 kan deessu yoo taate bara jireenya ishee guutu yoo xiqqaate guyyoota 1,400 gadameessatti daa'ima baatti jechuudha. Ji'a 9 wayi daa'ima tokkicha ji'a 9 wayi kan baattu yoo ta'e. Kana jechuun waggaatti yoo deebistan gara waggaa 4 ta'a. Waggaa 4f gadameessatti ijoollee baatti jechuudha. Otoo addan kutin. Lama. Sadaffaa immoo yeroo harma hoosiftuudha. Inni sadaffaan. Dubartiin tokko ijoollee 5 kan deessu yoo taate bara jireenya ishee guutuu fi daa'ima tokkicha waggaa tokko qofa iyyuu kan hoosiftu yoo taate baay'een keenya waggaa tokko ji'a 5 ji'a 6 waggaa 2 fa'aa hoone guddan beektu. Waggaa tokko qofa iyyuu kan hoosiftu yoo taate guyyoota gara 1,800f kana jechuun gara waggaa 5f daa'ima harma hoosisuu irratti dabarsitee jechuudha. Yaaddaniitu. Kun sadaffaadha. Kanas dubartii qofadha kan godhuu danda'u. Arfaffaan yeroo miixuuti. Namni dhiphinni tokko hammam akka cimaa ta'e, dhukkubni tokko hammam akka ulfaatu yeroo mul'isu maal jedha? Ciniinsuu irra hin jiraa, ciniinsuu turee jedhamni. Ciniinsuu jechaanii dhiphina keessaa isa fiixee irra jirudha jechuudha. Piik irra isa jirudha. Dhiphina jechaadha. Kana saayikolojistoota fannisa kana warra fayyaatiifis. So ba'aalee uumamaa gurguddaa kan arfan baatti jechuudha. Dubartiin kan eenyuyyuu koorniyaan kan dhiirri baachuu hin dandeenye jechuudha. Akka limited energy theory jedhutti anniisaan kamuu hin dhuma. Enerjiin kamuu daangaadha jedha. Kanaan wal bira qabnee yoo kan laallu ta'e dubartiin uumama jabduu akkamii akka taate argitu jechuudha. Maaliif sila anniisaan ishee wantoota kanneen ba'aalee uumamaa kanneen itti qoqqoodamee hiramee dhumuu qaba. Dubartiin uumama dadhabduu ta'utu ishee irra ture silaa jechuudha. Faallaa kanaa garuu dubartiin uumama jabduu, uumama cimtuu addunyaa keenyaati jechuudha. Inni biraan kanumaan wal qabsiisee kaasu yeroo tokko tokko namoonni kan wal falman maashaaleen dubartii kan dhiiraa irra lallaafadha jedhu. Kunis limited energy wajjin kan wal qabatudha sirriidha. Lallaafuun isaa nama hin dinqu. Maaliif anniisaan isaanii ba'aalee uumamaa kanneen itti qoqqoodama waan ta'eef jecha. Dubartiin uumama jabduu, uumama cimtuu akkamii akka taate akkuma isin yaadattaniifani si yaadachiisuufani baga keessan guyyaa keessanii mee al takkaa dubartootaaf ol kaanee harka rukunna. Waaw. Bravo.